بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي جرخين يسين آمين ربين حق عافي باطئي صدنوها باسو ولي في اللي نها قلتشو ونها تاسسو بليسو قبري تنانمو خباس ينيتو مرة قافتمنا جرتو ججواتو مالي جرتو رمو جرتو جي جرينيا دوغا ربي سناجراتشسوغا جرينيا والفنا جرينيا خبجا بريفما ديراج ورسن سقليتي نججيرا يتني بإذن الله تبارك وتعالى قجا ربي فري نمقونا سونيسي نولمو عايزون بريفما جوارتوكو ارقاج إما نموت أورمو إرتي قوتتا أنيف جيبيتا ولتي آرو في ولتي وجو مرسالي هواسا إرتي دديمو كان رتي أكوان جرو قاما في فقونيس رام سيدون أرقد إرقجتني كنو يادكي أكا أرمان قدت إيريسي بريسي تنجرا أوبسان دبسا اتين فوفا Anduran sakan taibra ti findu fe gara sakan taibra nama jijirtan gai timbu fa aye Facebook live hasawu kun fashina yarom fidde wan teef ni dabra qabsontun amma duras fashina akkasitin rafamte bira dabarte yo yadattan gafa qabson tenya dura internet fayyadamu yegalte marsale email distribution network or listserv fayyadamun marin gaggarin godama ture ormonni addan facani turanis tora ittin yada wal jijjiran argatan dawatan garu namonni atkaro keessa galun maqa wal balleessu fashina ta'arufe qabsoo keessattis jeequmsa uumaa dhufe balaa guddaa geessise garuu dhawaataan namu waan kana hubatee nuffee barreessuu fi dubbisuu dhaabuun harka keessaa luqqifachuu eegale marsaaleen sun gariin ni cufaman kan hafaniis namuma lama sadiitu keessa wal barreessaa jira akkasumas gaafa duraa oromoon paaltookdhaan wal baratees dhimmoota qabsoo jajjaboo irratti haasayuun namoota rakkatan gargaaruun akkasumas barnoota waliif kennuun danda'amee ture garuu adeemsa keessa kunis bakka walitti wacanii fi maqaa wal balleessan ta'aa deeme jeequmsa mooraa qabsootiis daran hammeessuu keessatti shoora taphate ture Paaltook hardhaas namoonni hedduun kan fayyadaman ta'us namni waan achirratti haasayamu onneetti fudhatu xiqqaatee jira dubbii paaltook jechuun namuu laaffisee ilaala kan Facebook live kunis dhawaataan akkasuma gatii dhabaa waan deemuuf hedduu dhiphachuun hin barbaachisu hammasitti garuu balaa geessisuu danda'uu hir'isuuf hubannoo armaan gadii qabaachuun gaarii natti fakkaata hayyuunga akkanatti barreesse obbo Jawaar hidhara rabbi nu haa baasu ani amma gaa peejii dila kana hunda dubbise jechuu obboleessu waan laaqanaa si nyaanne dila kana hunda dubbisee gaa lafatti zaw jechuuf hin deeme jechuu gaafaan kitaabana isinii dubbisee fixeette kanaafuu gara sagantaa teenya ijoo dubbii teenyattiin isinii dabara يا جرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوني ماتين كي كان فقو في هو جرتن ماتين جالوان هريوان أبوتين
shamarreen qaqqaaliin hayyootni beekaan xiqqaa guddaan akkasuma ulamaan sheekkoowwan keenya hundinuu bakka jirtanitti rabbiin rahmata isaatiin isin hammatu jechaadha. guyyaa jum'aa keessa jirru kana rabbiin guyyaa barakaanuuf godhee guyyaa milkii guyyaa kadhannaan teenya keessatti nuu qeebalamtee rabbiin subhaanahu wa ta'ala keessatti nuu tumsu yaada muraada keenya keessatti nuu guutu rabbii hunda keenyaafuu haa godhu. obboleessa keenya Hamzaa Booranaatiin hangafee dhukkubsataa keenya xiqqaa fi guddaa hunda rabbiin nuuf haa fayyisu. quuqaa nutti jirtu hundallee rabbi nurraa haa buqqisu. yaaddoo wan nutti ta'e hundaahu rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa laaffisu. ilmaan nurraa jallatanis rabbiin nu haa qaceelchu. haadhaa fi abbaa keenyaas rabbiin haqa isaanii warra guutu nu haa godhu. haqa yatiimaa warra ifirraa eeggatu, haqa rahiimaa warra eeggatu, haqa gartee rakkataatis warra eeggatu, haqa guddaa fi xiqqaatillee warra eeggatu, haqa gartee dhala ilma namaatillee kan eeggatu rabbi nu haa godhu. warra gartee wal buusaa deemuu miti wal dabalaa deemu rabbi nu haa godhu. warra gartee wal jaalatu nu haa godhu. wal jibbaadhaan wal fageessu rabbi nu hin godhin. warra wal xiqqeessuu miti warra wal guddisu nu haa godhu. warra gartee wal xiqqeessaa wal buusaa deemuu miti warra wal heddummeeffataa miseensota keenya heddummeeffataa deemu rabbi nu haa godhu. daawwattoota keenya yeroon keessa jirru kun yeroo yaaddeessa. yeroon keessa jirru kun yeroo hammaata. yeroon keessa jirru kun yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkubaanis nu mokkaree jiru. yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala du'aanis nu mokkaree jiru. yeroon keessa jirru kun yeroo gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala sodaanis nu mokkaree jiru. yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala lolaanis nu mokkaree jiru. rabbiin aayata qur'aana suuratul baqraa keessatti dubbate rabbiin walanabluwannakum isinin mokkara bishay'in min alkhawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آيني قوتون أك أمتك هنيك أبتيتي دوبا ربين سودانين اسم مكرا وهينين اسم مكرا بيلانين اسم مكرا دعانين اسم مكرا مئان دبمسيسون اسم مكرا وركبانين اسم مكرا واحد دولان اسم مكرا جا ربي سبحانه وتعالى وان مهون دانو أكب وان مكرين سن أمتك هنيك رتبوتيتي دوبا beelti ummata keenyatti banamtee jirti. qabeenyi raasaamuu ummata keenya banamee jira. sodaadhaan ooluun sodaadhaan buluun ummata keenya banamee jira. ummanni keenya ajjeefamuu guyyarraa akka bineensatti adamfamuu qalamuu ajjeefamuu bineensaaf hannamuu gudeedamuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata keenya dhibee guddoo fi ajjechaatii fi sodaatii fi beelaatiin dhukkubaan waa hedduu mokkaraa jira rabbi subhaanahu wa ta'ala. rabbi mokkaraa kana rabbiin gartee ummata keenya irraa haa fuudhu. rabbiin gahee nuun haa ja'u kanurraa du'eef rabbi rahmata haa godhu ummata keenya. duba yeroon kuni yeroo akkanaa keessa osoo jirru ummata keenya jajjabeessuun wal tasgabbeessuun wal bira dhaabbatuun wal gartee rabbi karaa rabbi irratti karaa bareedaa wal gurfatuun akka malee barbaachisa. akka malee barbaachisa. kanaafuu irreechaa fi qabsoo oromootii wal qabatee dhaamsa gabaabaa tokko ummata kiyyaaf dhaamuu barbaada. kana keessatti ummata kiyyaa waan jechuu barbaadu finxaaleeyyii finxee lama hin ta'ina. finxee lama hin ta'ina jechuun finxaaleeyyii siyaasaatiis hin ta'ina. finxaaleeyyii amantiitiis hin ta'ina. ummata keenya finxaaleeyyii siyaasaatiis hin ta'ina. finxaaleeyyii amantiitiis hin ta'ina. ummata jiddu galeessaa taha. ummata gartee waa hubatu taha. ummata karaa bareedaan wal hubachiisu taha. ati siyaasaadhaan finxaalee akka finxee taatee karaa kiyya malee karaan sirrii hin jiru hin jeen. atis amantii keessatti finxee taatee finxaaleeyyii taatee right wing and left wing jaaniin dhaggeeffadhu. warra gartee far right and far left warra jaamuu jira. warra gartee finxaaleeyyii gara fageenya mirgaatii fi fageenya bitaa jechuu. kunis amantii akkaan argaan barbaadu, kunis warra siyaasaa argaan barbaadu jechuu. walii haa gallu.
ummata keenya arraantana diina keenyatti illee haajanna diina keenya illee fira godhachuutti haajanna yeroon yeroo mormiitii miti yeroon yeroo wal gartee suuta walirra ejjataa suuta waliin deemaa wallaalaa keenya gorfataa jarjaraa keenya qabbaneessaa waliigalaami beekaa keenyaas dhaggeeffachaa deemnu malee yeroo miiraan deemnu miti yeroo beekumsa irratti tasgabbaa'uu qabnu yeroo karaan gartee waliin deemnu kun akkaan fagoo ta'ee jiru yeroon karaa kana keessatti wal buusaa deemuu hin qabne yeroon tun kanaafuu finxaaleyyii gara lamaanii taatanii wal arrabsuu walitti bobba'uu wal buusaa deemuu irraa fagaadha dhaggeeffadhu qabsoon oromoo ana malees si malees bakka ni geessi qabsoo oromootiif gufuu hin tahin finxaaleyyiin siyaasaatis qabsoon oromoo si malees ana malees bakka ni geessi finxaaleyyii siyaasaa taatee sammuun tee siyaasaadhaan akka malee hedduu daangaa dabartee gara amantiitiis gara aadaatiis daangaa hin cabsin amantiis akka amantiitti simadhu waliigalaami aadaas akka aadatti simadhu wal simachiisuu danda'u irratti yaalii godhi yoo dhugaadhaan amantii hubattee jiraatte yoo dhugaadhaan amantiin nuu galee jiraate yoo dhugaadhaan atiis siyaasaan si galee jiraate karaa itti wal simatuu dandeenyutu jira jechuudha karaa jiddu galeessa haa barbaannu waliigalaami duuba oromoo biratti akka aadaa oromootti irreechi ayyaana aadaa oromoo ja'amee beekama walii haa gallu as biratti irreechi kun akka aadaa oromootti garii akka amantiitti fudhatee jira garii akka aadaatti fudhatee jira kuni waan if dandehe topiika if dandehe tokko dhaggeeffadhu nama dirqiidhaan amansiisuu hin dandeessu akka aadaatti fudhatees akka aada fudhatee jira irreechi akka amantiitti amanees amantiitti amanee jira dhaggeeffadhu karaa irra bareedaan na isin hima karaa irra caalaan anaatu isin mijjeessa abbootiin amantii islaamaa dhugaadhaan amantii islaamaa barattanii jirtan yuunivarsiitii keessaa baatan beekumsa guddaatti qabdan miidiyaa toofiq islaamii jiru ni qabna achirratti isin dhiyeessina dhaggeeffadhu gaa abbootii gadaa manguddoota gartee aadaa oromootii fi seenaa oromoo beekaniis ni finna dhaggeeffadhu abbootii amantii islaamaatis ni finna lamaanuu wal bira teessisna amantiin islaamaa maal jetti aadaan oromootii fi seenaan oromoon amantii waan irreechaan walitti hidhate amantiidha moo aadaadha waan jedhu manguddoota amantiitii fi manguddoota hayyoota seenaa oromoo beekanii fi aadaa beekan waliif finnee waliin gartee hawaasni kun akkanatti yoo deeme haala fokkota irra bu'a kaan ol bahee irreechi shirkii jaan kanumaa muslimaa lakki irreechi shirkii miti je'ee obboleessa isaati hojjoollala obboleetii isaati hojjoollala waan kana bifa gartee kabajaa qabuun bifa gartee amantii nama arrabsu osoo hin taanetti aadaa nama arrabsu osoo hin taanetti bifa safuutii fi bifa bareedaadhaan bifa gartee akhlaaqa bareedaadhaan manguddoota amantii hayyoota gurguddaa finnee hayyoota oromoo keessatti seenaa fi aadaa beekaniis finnee wal cinaa teessisnee haa hawaasaaf ibsanii irreechi jechuun maal jechuu seenaa oromoo keessatti irreechi jechuun maal jechuu bifa kamiin yoo namni ayyaana irreechaa yoonii fi irreeffatee shirkii keessa nama naqaa ulamaan hukmitti haa kennitu dhaggeeffadha maaliif wanni irreechaa kuni waa hedduudha if keessaa qaba yeroo ammaa tanatti
bifa maqaa siyaasaatiin dhufee jira. Dhaggeeffadhu. Namni maqaa ayyaanaatiin dhaqaa hin jiru. Namni maqaa hiriiraatiin, maqaa xiiqiitiin, maqaa gartee mootummaa kanatti gartee dhaaddatuun, mootummaa kana karaa danda'een qaawa mootummaa kana itti rifachiisuu danda'uun itti fayyadamuun ummata akkasitti yaaduu fi ummata akkasitti amanuu jira jechuudha. Ati gaananni muslimaa kuni akka nama tokkotti yoo siyaachiise wanni ati gootu, wanni anaaf ati godhuu qabnu guyyaa iida soomanaa, guyyaa iida arafaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal nun jee aboo dubartiin teessanilleen osoo manatti hin hafne dirree salaata iidaa dhaqa. Khutbaallee dhaggeeffattu dubartiin yoonii fi guyyaa san heydillee qabaatee jira rasuulli alayhi salaatu dhaggeeffadhu. Hikmaa keessa jira waan akkas jeef rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa san guddina keessan heddummina keessanilleen diinni keessan argeellee haarifatuu jira rasuulli waan hikmaan achi keessa jirtu kanaa beeki afaanillee ja'amuu baatu jechuudha. Diinni keessan heddumminaa fi jabeenya keessan argee haarifatu. Dhaggeeffadhu. Mootummaa kana nuti illeen guyyaa iida keenya jechuudha akka muslimaatti gaafa dirreetti baanee waliin salaan dubartii xiqqaan osoon hafiin gabba'u mootummaa hagas takka sodaachisaa turre kana hubadhu. Ummanni ayyaana irreeffatuus dhaggeeffadhu. Akka amantii isaanitti yoo ta'es, akka aadaa isaatti yoo ta'es, akkuma ilaalcha nuti gartee guyyaa iida keenya arafaatii fi soomanaaf qabnu san ilaalcha akkasiitiin bahee irreeffatuun amantii isaati, aadaa isaati. Anaa fi ati irratti duuluudhaan miti. Yoo ummanni islaamaa kan dhaqee ayyaana irreeffatu ta'e bifa kabajaatiin, bifa xiiqiidhaan hin guutamiitiin barsiifachuun dirqama kiyyaa fi dirqama keeti. Garuu yeroo ayyaana namaa hoggayyuu eeggattee ayyaana namaa maqaa xureessuu fi aadaa namaa maqaa xureessuun bifa amantii islaamaa ittiin barsiisanii miti. Kana hubadhu. Toohida barsiisuu amata guutuu waggaa guutuu guyyaa 365 qabna. Aliyyiin namtichi jaarsi Aliyyii jaamu kan gartee daaroo labo kan amantii islaamaa qur'aana ol fuudhee gaazeexaa arabaatiin hunjee suni badiin kiyyaa fi keeti. Anaa fi atiitu hawaasa barsiisuu dhiise. Aliyyii daaroo labo anaa fi atiitu itti dhaqee waliin gattaa'ee gorfatuu dadhabe, barsiifatuu dadhabe. Dhaggeeffadhu. Ummata nuti da'awaa itti godhuu dadhabne deemee da'awaa itti godhate. Deemee masgiidarraa baase darasoota jechuudha. Dadhabina kiyyaa fi dadhabina keeti. Nama hin komatin. Amatarraa yeroo ayyaana namaa eedee akka aadattis ta'e akka amantiittis ta'e olola warratti oofuu. Ajandaa kana goonee hoggayyuu wallaluun hin barbaachisu. Dhaggeeffadha. Khaleessa waliin goone garuu tooftaa jijjiirachuu danda'uu qabna. Goota tokko keessatti hoggayyuu nyaadhamuu hin qabdu adeero. Tooftaadhaan tarsiimuudhaan deemuu danda'uu qabna. Ummata daran xiiqii keessa neenee miseensota Nabi Muhammad akka amantii miseensummaarraa bahan godhaa jirra. Dhaggeeffadhu. Kaayyoon kiyyaa fi kee ummata heddummeessu, ummata gama jannatatti yaamu yoo ta'e ummata buusaa deemuu hin qabnu. Dhaggeeffadhu. Dubbiin tun hirriba na dhoowwitee jirti. Dubbii laaftuu si fakkaate. Akkanumatti poostii xiqqaa tokko irreechi shirkii dhiyeetteetuma facaasuu fi akkanumatti gartee viidiyoo garii irreechi shirkii dhiyeettee facaasuudhaan miti. Tooftaa nu barbaachisa. Tarsimoo nu barbaachisa. Wal dhagee nu barbaachisa. Wal hubatuu nu barbaachisa. Aliyyiin jaarsii daaroo labotti akka laafatti ummata da'awaatti hin goone. Obsa si barbaachisa da'awaa kanaaf. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Amantii namatti duuluu fi
آدانا ما تدولني مو سفودا ميتيس أدب أمنتيتيس ميتيس سيراسي ميتيس خنا إرا سيرما خنا إرا في اللي كوسدا أمنتينا ما كيكو أمنتينا ما الرفسو آدانا ما الرفسو آدا أورمو اللي يوتي آدا أمتك ياتي أكام فئين جان جتوني هندن ديسو كان ورد كاليسا أكا بينوتي نمني قجران وهوباتا قجران بالجات أكان كاليسا سيولين قرأ دي سيولين قرأ چوندن دورانتنا خاليسا وني نافين قلين أرنا قلو دندا ولي قلامي خرا إرى بريدا هبربان خرا إرى جعالا هبربان فرد ولالي أمتا دبريرا أمتا اتروفو ومني أياني إرى إرى قدتا رفو جرا أيانا خنا في اللي درم بيكمتي خناجر تخنو ودو سو خرام بريدان هيوتا أمنتي إسلاما هيوتا آدا سينا في أورمو بيخن أمنتي أورمو تليك أوراتني جران ولفدو خراء ونيخون أمنتي الآن ولتنا مبوسيو جرات ولمان خينيا خرا بيفا بريدان حواس إسلاما غرفتو وليها قلو أورمون إسلامك أفامتي أورمون إسلامك أفامتي رجيفردو قرين أمني خينيا خمبادية خفقو جرو فيديو خي خنا في بروخي يخنا ليهن أرغني خنو بد خرا أمتسن لفجلت أياني الرجاء أصوهن دفني أكما برنامج ري سومني دفي وانو أحكام سومنا خيسنا متيمتا حجي قاف ما حجي أحكام حجي نمتنت أكسيمتي دبين أحكام حجي أصو حجي هندوفني حجي برسيسو قبدا سومنا أصو سومنين دفني سومنا برسيسو قبدا وليها قلو مالف دل أرى أبسيني رقيف الناس لا الناس ولتهم ناس خيسانيس ولتي دبان ناس نمني نمر رقيم جرو خران خيا خرا سريتهم ميتيس جاچوني دنديسا ولي قلامي نين بيخا بورا كقباتي بورا أجندا كنا قرأتوس توربان كنا قوتاك أجندا نقرأتوس أجندا خيتر عندن تنكبو because I don't care I speak my mind والربي في رسول عليه الصلاة والسلام جالت قفان دبدا وانا تجالت سيفيمو في النبنان خنا وبر خرا أني فدوتين أمنتي همان هنتاتو خرا ربي في رسول جاوتي هم أمنتي my way or highway متي أمنتين إسلاما أمنتي إسلاما سببا خيتي نمني أكنو رابو دقم نيجرنوتي سببا خيتي نمني أمنتي را بهو جرا خنان سي أكيكاچيس وربادان أمنتي تين نما أمجتي أمنتي را نما بقاچيسا جرتا خنا وبدو this is my humble request for you يو أكاتا اتي نما من همبيني please نراج اللي سيتاي أمنتي إسلاما اتي نما يامو داف يوني في هبنان دعوان ترينينجين هنجران دنك أردتي أمتا غورا جرتا نمني سيجاتشات إيكي خيتيف آرا خيتين يو جنني خساتي نراها فوسين جتشاجر يو حقنا يو رقيسي حقستك نمني فقاتي جرا يو جنني خن أبلوتي والله ثم والله نما جنني نراها فوجتشون لغيان دوبا حقستك فقاتي جرا نمني أمنتين تيكي دان هنتاتو خنا والدورة دابنا حق الروح انتي نراباتو تنسو دورة دابنا بيفة الفردو أخلاقة الفردو عملي خيط الفردو كاستمرا يو أرى كامباني تكا هجت ياتي كامباني أتهجت تفسوني يو كاستمر خيسون كومبلينس يقولي أتي تبليسي مالي نمنسون بليسي سننجان أكاتا ميشاتي غرغرتسان سيتو بليسي سنجان رجي فدو يو دبين خسي قالوتي يا أخي كامباني رسولا خيسد أبتي وغرغرو جرتا أخلاق أن أمتتي قرتي إسلام ما غرغري أديرو بيفا بريدان إسلام ما أمتتي يامي عمر بن عبد العزيز تكام عمر بن الخطاب تجيجان قروا مو لا أصل له جاتشيسوني
islaamummaatti nama yaamii jeen osoo jecha tokko illee hin dubbatin. Hay akkamitti islaamummaatti osoo waan takka hin dubbatin nama yaamne jennaan hojii gaarii keetiin ummata yaamuu dandeessa jee osoo afaanin namatti hin dubbanne duratti. Please hadara rabbi miseensa keenya nurraa hin luqqisina nurraa hin baasina wanni kun it is very serious. I'm telling you the truth. Nan dhageessu malee anaatu waa beekanaan jetta hoggayyuu nan dhageessu akkamiin sogodha ana deebitee na arrabsita kunnoogaa gurbaan anaa beekasin jedhu sun yaa akkasii miti an siifin rakkachuu jira sababaa keetiin namni miseensummaa Muhammad irraa hin beekne alayhi salaatu wassalaam irreecha siyaasaa jeetti amane gariin irreechi gariin amantiidha jeetti amane irreecha gariin aadaadha jeetti amane أنا في أترجر أمتنا وان إنسان أمنا سن توفتادان برسيفتون غرفتون درك إيران برسيسون هنتو لا إكراه في الدين أمنتين إسلاما درك إيران هنتاتو خنو بدو درك إيمتي درك إيران متي يا أخي إنادني أسبرت تنجرو يو أكاتا تدبتن هم بيني أسر بيخارا في متي خسن التيم ولا لخي جاني ستيم جران هاكما قمنه أمتا نجرا أكا غوران غور آجرتا يا أخي مشنرين كريستانا أوروميا خيس أكتي سندعوا غور جرتي دي ميلالي منانا ما خنيتي قونقونا ما خنيتي رجيفردو مني قدانا ترتو جتشو قبدو مشنرين كريستانا تن أمريكا تجرى رجيفردو أسر راباجة قدا باستي فرنجي أوروميا خيسة ترغتي منا قوتيبولا خنياف منا خنني في دواء الدادا خنني في صوصوباني حالا عمل كريستانو من أكناك أبجاني أمتي في متنساني أها إذا أمني خينيا شيئتي غري نبيتامي أجرد أبتي نوا الربسة سا أمتا نمن الربسيني أكنا الدوانا ما خن بلاشي تغرتي نمو الآن قونقونا ما خن أمتا كنا خن أمنتي خنا أمنتين دوغا خنا جي غرس ديما يچو رغيفر أديرو دوغا ستيم وان غري وان رويسون كمنن در باسي ستيم هكذا تكا أمني فقاتي جرا مالف أمتا غرتي فرنجي كوكولا دينتو تقباتي داوان غوني مالف أولا خي خفرنجي تداوان غوني ميرا جيفردو غافتو كو أمانان جرا جار صافي جارتين كوتا أفتاني هجو تولفتاني هولاتي يندون أسما مينيسوتا تنتي أبو مال ربادني جين نوتي أمانتي كريستانا را سيدوفني نانجان مالف نجيب ندوفتني إيه الدنيا توني بربداوا جرتي خنافو خران سباسو خرا جيسسي قفا خنافو خرا أمنتي خينياتي سيامو سيدوفني نانجان جتشو ولاتي يندون ندوفني بر أمريكا يا أخي نمني دعوة هاجستك السودان هنجرو ما هلا سيدواني إرجاء إساني سيدك أبسينا ده أكسي خود تاجيتو إنسانو تو دعوة غريتشو بودا كيزين عن دعوة إساني غروسينو أبو بكمالي رفني جاني إسانو فرا دعوات تيجون جنة خلا دعوة نقولوا تدفني جان جتشو إسانو مانو سمعتني فرا سوسوبي سينا ماس جيني والمرة تاجيساني إنسانو جاني أكسي سوسوبي وني جتشو خنافو دعوان أسقبا ولا الرب سودامتي والتكئي سودامتي وبليتين تيو قباتي وادليدي أسقبا قباتين الربسين وبليسي خيو قبيه وابليسي أسقبا قباتين الربسين دعوانا كستين تو يا أخي أمتا درن كفرسيسنا هاي بر حديثا جرابر شيطان إرتين غرغارينا جتشو جرابر مالتاتن أنا كما وين أكا مراتة وين سيدبتشو جرا حديث ما أنا في آتي ولين بينومي نما تكو خبدير رجرو هن أريهن هلولينين دران نمنسون شيطان أفقرتي إريت هاتا في جابر نما بدي رجرو توكو نما اسبيدي سقلتم سدتمين أوفو جرو توكو يو آتي دران نما سن أريتي إبقو إيدي ما يجو شيطان أف دران دي قرسهن خنان سيدا ما ديرو إريتشي إريتين يخجئيس
seenaa Oromoo keessatti irreechi irree jechuun amantii akkan taane warri garii warra amantiidhaan walitti hidhaan qabne jee dubbatu jira dhaggeeffadhu irreecha warra gartee irreedha iddoo gartee Oromoon itti wal gahee irree isaa itti wal garsiisu warra jee dubbatuutu jira warra ati gartee dhadhaa fi zayita gartee muka dibu kana galaaltee shirkiidha jirtee ummata hin kafarsiisin an irreechas dhaqiisin jechaa hin jiru dhaggeeffadhu garuu dubbiin irreechaa tuni seenaa guddaa qabdi gara amantittis gara aadattis gara siyaasattis ummanni Oromoo karaa sadeenittuu irreecha hiikkachaa jira tokko gara amantitti hiikkachaa jira tokko gara aadatti hiikkachaa jira tokko gara siyaasatti hiikkachaa jira walii gallaami wanni kun amata 150 ol Oromoon akka siyaasaatiif itti fayyadamaa ture kan hubadhu amata 150 oli osoo amantiidhaaf itti fayyadamanii osoo aadaadhaaf itti fayyadamanii Oromoon akka siyaasatti amata 150 ol namni muslimaa ka'ati irreechi shirkiidhaa hin dhaqin jettuun suni irreecha anaa fi atirra maybe waan inni beekuutu jira kaayyoon isaa kaayyoo siyaasaa je'ee kadhaquu jira bakka itti irreeffatan san hin dhaqu gariin isaa hiriiruma guddaa kana keessatti argamee mootummaa kana onnee mataa cabsuu barbaada dhaggeeffadhu niyyaa saniin kadhaquutu jira jechuudha ummata akkanaatiin shirkii daleedee hin ja'aniin dhaggeeffadhu wanni guddaan an siidhaan dhaggeeffadhu moolida irraa dubbadhu moolida gaa adeera keetiiti godhan dubbatture moolida sheekha ganda keetii kasi guddiseetu godhaami hin dubbattu warri hin beeka moolida gartee warra keessan khasirraa atirraa dhalatteetu godha hin dubbattu hin beeka si dhooree dhufee si dho'a hin dubbattu irreecha dubbachaa ooltu namni si dubbatu hin jiru an irreecha hin tuqini miti dubbiin as biratti yoo irreecha irraa dubbatte seenaa qoradhu yoo irreecha irraa dubbatte aadaa qoradhu yoo irreecha irraa dubbatte gara amantiitiin irreechi maali jechuu qoradhu this is only my humble suggestion for you yoo irreecha irraa dubbatte anama irreecha irraa dubbachuu dhiiseetiin jira waan in irreecha irraa ani beekurra waan ani hin beeneetu guddaa kitaaba hedduun dhiyoo tana dubbisu seene waan irreechaa kana qorachuutti garii akka amantitti kitaaba miti internet gubbarratti jechuudha garii akka amantitti irreecha kana ibsa garii akka aadatti irreecha ibsa garii akka siyaasatti irreecha ibsa dhaggeeffadhu waa sadiitu asitti wali qabamee jira kanaafu irreecha arrabsuu fi qeequun bu'aa inni si qaburra miidhama inni si fidaa jiruutu guddaa namni islaamaa tokko waan shirkiin ta'e kan beene hin jiru walii gallaami ummata kee ammaas shirkiidhaan hin fixin ummata hin kafarsiisin namni achi dhaqeef ni kafara jechuudhaa miti kana hubadhunaaf namni achi dhaqee waan silaa akka amantitti hidhaa qabu san godhaatis hin jiru hin godhuus namni keenya kana hubadhu bishaan caffeen kuni kan namni ifitti naqu kun akka amantittis akka seenaa aadaa Oromottis akka seenaa siyaasattis waa sadiif keessaa qaba dhaggeeffadhu margi akka siyaasaa Oromotti kan bishaan itti faffacaasan suni akka siyaasaa Oromotti gaafa hatseen mootummaan dur ummanni Oromoodhaa dirree irreecharratti gabbahee irree isaanii leenjii dargaggeessa isaanii leenjisan osoo agarsiisu jiranii maaliif atsee moo eenyu yaadadhu dirree irreecharratti hin bahinaa je'een isiniin fixa ummanni didaniituma bahan jechuu kana dur akka aadatti bishaan kun ni hunjuru dhaggeeffadhu gaa wayitu jira dubbiin laaqaadha barra dubbiin laaqaadha kanaafi anaa huna dhibdee jirti siis dhibdee jirti seenaan guddaadha bishaan kana fuudhanii maal godhan waraanni gizeetti dhufe boo maal godhu jirtan jaaniin bishaan gartee namni akkanatti margaan fuudhee tuttuquu kana gartee kana jennaan akka gara siyaasaatiin hin baanaa beek laal bar ummatoota gartee atsee namticha mootii biyya Itoophiyaa bulchaa ture san nama ummata san hin dhageenye akka maal jaaniin sabala bishaan itti naqanii nama tokko gartee cubbu maal jaaniin cunfumu maqaa qaba
akkas godhaa jirraa akkasi dhageeniif mootummaan akkasi dhageeniif ummata kan akkas godhaa jirraa jennaan siyaasaaf itti fayyadamanii waraanni akkasitti jarasan ajjeesuurraaf duba de'ee jechuudha. Kaayyoon isaan achi dhaqaniif kaayyoo biraa ture. Oromoon amatatti wal gahee dargaggeessa isaa kan leenjime kan qabsuudhaaf qophaa'e kan gartee biyyatiisu aadaatiisu seenaatiisu achitti irree isaanii dhufanii garsiisan. Leenjii amata guutuu wadhan achitti eebbifaman. Wal eebbisan akka siyaasatti dhaggeeffatu. Akka amantitti margi kun akka amantitti dhaamsa if danda'e qaba. Gara amantii keenyaatiin dhiibbaa inni waliif fiduutu jira. Dhaggeeffadhu. Gara aadatti as deebi. Margi kuni gara aadatti yeroo araaraa, yeroo fuudhaa heerumaa, yeroo manguddummaa wanni kun baalli magariisi kun seenaa if danda'e qaba kunis. Kanaafu aadaan Oromoo guddoo akka aadattis akka amantittis akka siyaasattis waan kana qorannee hayyoota islaamaa gurguddaa qorannaa irra geenyesan isaaniif finnee hukmii ulamaan muftiin ulamaan islaamaa itti haa kennu. Anaa fi ati ummata burjaajeessu ummata wareersurraa haa if qusannu. Irra caalaan akkana dhaggeeffatu akka nama islaamattis akka nama dhalataa biyya kanatti anguyyaa irreechaa san keessattuu amata kana osoo godhamuu baate ittiin gammada. Maaliif naan jee waraanni kun gara jabeenyaan akka malee gartee waan sukkanneessaa ta'e ummata keenya irra dalagaa jiruuf wayyaaneen bara 2016 ummata keenya dhibbaantamaan dirree irreecha irratti walitti qabame nama dhibbaantamaan meeqa fixee jechuu boombii aaraatii fi qawweedhaan jechuu. Mootummaa kanarraa wanni an sodaa qabu ummata dila kumaantamaan miliyoona 4 olii beesan bakka takkaa xayyaara itti kaasee rasaasan akkan finne boombiin akkan fixne. Ummata ni irreenfanna je'ee achi keessa waraana boombiidhaan ergee atfiin achi keessatti ummata dila kana hunda akka hin wareegne kanaan sodaa guddaa qaban. Dhaggeeffadhu. Kaan gara amantiitiin nuti akka ummata muslimaatti an akka nama muslimaatti siyaasaa tiyyaas eenyummaa kiyyaas irree tiyyaas akka Naasir Anwar Hamzatti akkaataan itti ibsadhuus akkaataan irree tiyya itti garsiisuus akkaataa amantiin tiyya itti naa hayyamte san karaa itti gaggeeffadhuun qaba. Nama immoo irreechaa irree tiyya amantii kiyya aadaa kiyya jee amanaa jiru gara amantii islaamaatti amantiin kiyya waan akkana jetti jennee hikmaadhaan barsiisutu dirqama nurratti malee amantii irreecha akkana jetti arrabsuu fi aadaa nama arrabsuun seeraa miti aadaa miti. An haganattiin raabaa turtii gaarii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.